Dacheen Oromiyaa dachee moototaa fi gootota hedduu biqilchiteedha. Maarree mootota ishee ciccimoo kunneen keessaas Maaliik Ambar isa tokkodha. Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Har'a seenaa Maaliik Ambar siniif qabannee dhufnee jirra. Oromummaan barmiidhagummaadha aadaa fi baaruu waan guddaadha. Gogaa fi ibsuun namummaadha. Of wallaaluun bargadummaadha. Garbummaadha. Ormummaadha. Kunigaa. Maaliik iddoon bannaadhaa bara 1549 dhalate. Maaliik yeroo umuriinsa 16 ta'u maatiisaa jalaa butamee karaa galaana diimaa Eeshiyaa kibbaa Yaman magaalaa Almuukiyaatti gurgurame. Utuu hin gurguramiin dura Maaliik maqaan isaa Shaambaa jedhama ture. Maaliik kibba Yamanitti lammii Poorchugaaliin nama maqaan isaa Piiter Proosas jedhamutti gurgurame. Namichi kunis nama Maaliik bite qofa osoo hin taane nama maqaa isaa Shaambaarraa gara Maalikitti jijjiirsisee ture. Piiter Maalikiin gara Iraaq geessuun magaalaa Alqaadoo Maccaa Bagdaadaa jedhamtutti gurgure. Yeroo lammaffaaf nama inni itti gurgurame maqaan isaa Kiyaasii Huseen jedhama ture. Kiyaas gama hundaan Maaliik erga madaalee booda qarshii baankiif gashuu fi baasuu barsiiseen. Yeroo gabaabaan booda Kiyaasiin yeroo du'u ilmi Oromoo ammas hireen isaa yeroo sadaffaaf gurguramuu ture. Namuu walqixa yommuu dhalatu maaltu tilmaama waan si mudatu. Aadaa dhabee meeqatu rakkata gadoon jiraachuu maaltu fidhata. Maatii dhabee kan karaatti bahee dahoo dhabee. Namichi Maaliikiin bites maqaan isaa Qaasiq Albagdaadi jedhama ture. Yeroo afuraffaaf magaalaa kibba Hindii Piiter Baadiroo Keenatti gurgurame. Magaalaan kunis magaalaa qaroomtuu Maaliik Ambar turte. Yeroo dhumaaf Hindiirraan kibba Diiziyaatti gurgurame. Achi akkuma dhaqeen agarsiisa aadaa fi shubbisa garaagaraa agarsiisaa ture. Mootiin Hindii yeroo sanaa Maalikiin akka malee waan jaallateef yoo loltummaa barsiisee akka isaa fi maatiisaa eegu murteeffate. Waggoota 9 eega tajaajileen booda mootiin Hindii afaan Arabaa fi afaan Faransaay barsiise. Haala kanaanis sulxaanetota xiqqoo wajjin wal baraa dhufe. Akkasumas haala siyaasa biyyattii xiinxaluus ni eegale. Suuta Oromoo akkuma isaa garbummaadhaan dhufan waliin waraana xiqqaa hanga namoota 1,500 ijaarratan. Teessoo isaas magaalaa guddoo kibba Hindii Paarindatti jijjiirrate. Boodas mootii xiqqaa Abriin jedhamu injifate. Boodarra garuu humna waraanaa Kuraamiin injifatamullee malee abdii kutee hin teenye. Riphee loltummaa cabsuun injifannoo haaraa galmeessuu eegale. Injifannoo isaatiinis bulchiinsa Feraarii fi Hanbeerii of jala gashuun bulchuu eegale. Mootiin waraanaa Hindii dhala Oromoo turuun biyya Hindii bulchaa ture. Egasii booda dubartii Siidii jedhamtu waliin bultii ijaarrachuun ijoollee 4 dhiira 2 fi dubara 2 horachuun umrii isaa 80ffaatti bara 1626 du'aan addunyaa kanarraa boqote. Daawwattoota keenya viidiyoon nuti irratti qabannee dhufne kana fakkaata. Yoo viidiyoon keenya isinitti tole laayikii godhaa. Viidiyoon akkasii bira ga'u yoo barbaadan immoo maatii Istiroo Oromoo ta'uu hin irraanfatinaa. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.